Gamtaan Afrikaa giddu seentummaa qaamolee hambaa fi mootummoota cinaa Suudaan keessatti hundeeffaman morme. Miseensi mana maree nageenyaa fi tasgabbii Gamtaa Afrikaa dilbata darbe giddu seentummaa qaamota hambaa dhimma keessoo Suudaan keessatti raawwatamuu fi yaalii mootummoota cinaa tokkummaa fi walabummaa biyyattii diiguu danda'an hundeessuuf godhamu mormeera. Akka ibsa mana maree ce'umsa biyyaalessaatti gamtichi ejjennoo isaa kana kan ibse marii ogeessa dippiloomaasii Aljeeriyaa Mohaammed Kaalidiin durfamuu fi waldaalee mana maree nageenyaa fi tasgabbii Gamtaa Afrikaa akkasumas dura taa'aa mana maree ce'umsa Suudaan Abdul Fattah Al-Burhaan gidduutti masaraa pirezidaantii magaalaa guddoo Kaartum keessatti adeemsifame irrattidha. Walitti qabaan mana maree sun Kaalid walga'icha bu'aa qabeessa jechuun kan ibse yoo ta'u dhimmoota nagaa tasgabbii fi nageenya Suudaan ilaalchisee mari'atameera jechuun dubbate. Itti fufuudhaan giddu seentummaa hambaa dhimma keessoo Suudaan irra gahu kamiyyuu akka balaaleffatu deebi'ee mirkaneessuun giddu seentummaa akkanaa waraana kana caalatti kan ammeessu ta'us ibsaniiru. Qaamolee yookaan mootummoota cinaa tokkummaa fi walabummaa Suudaan diiguu danda'an uumuuf godhamus Gamtaan Afrikaa akka mormu ibseera. Mariin sun itti fufuudhaan giddu seentummaa hambaa dhimma keessoo Suudaan irra gahu kamiyyuu akka balaaleffatu deebi'ee mirkaneessuun tarkaanfiiwwan itti fufiinsa nagaa fi deebi'uu mootummaa Kaartum irraa hojii isaa raawwachuuf fudhate aada qabeessa jechuun simateera. Kunis dhaabbilee mootummaa deebisanii akka deebi'anii fi tajaajila bu'uuraa uummataaf dhiyeessuuf fuulleeffannaa guddaa akka qabu ibseera. Kaalid mootummaanii fi humnoonni siyaasaa adeemsa ce'umsaa sana caalatti hirmaachisaa akka taasisaniif gara galtee biyyaalessaa kan filannoo bilisaa fi haqa ta'in sirna heeraa fidutti geessuu fi akka hojjetan waamicha dhiyeessaniiru. Dilbata ganama muummichi ministeeraa Suudaan Kaamil Idris ergamtoota mana maree sanaaf mariin Suudaaniif Suudaan gidduu jiru dhiyootti akka eegalu itti himaniiru. Suudaan erga eebila bara 2023 irraa eegalee wal waraansa waraana biyyaalessaa fi humna Rapid Support Forces gidduutti godhameen qisaasamni kan mudate yoo ta'u kunis karoora humna Rapid Support Force waraana idilee keessatti makuurraa kan ka'edha. Akka tilmaama dhaabbata mootummoota gamtoomanitti waraana kanaan namoonni 10,000 ol kan ajjeefaman yoo ta'u namoonni miiliyoona 13 ol immoo qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaaniiru jechuudhaan ibsa gabaasichi. Itoophiyaan nagaa fi tasgabbii gaafa Afrikaaf gahee olaanaa taphachaa jirti jedhe jilli raayyaa Ameerikaa. Ka'umsa isaas Kaarood Aayilaand kan taasise jilli raayyaa Ameerikaa giddugala kaabichaas nageenya raayyaa ittisa biyyaatti leenjii kennuu eegaleera. Leenjichi biyyoonni lameen damee loltummaa waloon hojjechuuf waliigaltee taasisan ka'umsa godhachuun kan qophaa'e yoo ta'u wayita ergama loltummaa baatan mirga namoomaa fi seerota loltummaa idil addunyaa irratti kan xiyyeeffatedha. Raayyaa ittisa biyyaatti daayirektarri olaanaa hariiroo alaa fi tumsa loltummaa Leetinaal Koloneer Minaasee Haayiluu akka jedhanitti dhiibbaa gaarii Itoophiyaan naannawichatti uumaa jirtuun dhageeffatummaan ishee guddachaa dhufeera. Biyyoonni tasgabbii dhaban gaafa Afrikaa keessa jiran Itoophiyaa malee furuun akka hin danda'amne hubachuun faayidaa waliinii mirkaneessuuf Itoophiyaa waliin hojjechaa jiru jedhanne. Leenjichi Itoophiyaan ergama nageenyaa eegsisuuf keessatti dirqama sochiiwwan waraanaa yeroo gaggeessitu mirga namoomaa fi seerota idil addunyaa eeguu keessatti beekumsa haaraa kan uumu ta'uu dubbataniiru. Leenjicha kennuu qofa osoo hin taane muuxannoo bal'aa raayyaan ittisaa qaburraayis kan qooddatan ta'uu kaasaniiru. Qindeessaan leenjichaa Leetinaal Koloneer Akaarii Maakaartar gama isaaniitiin Itoophiyaan gaafa Afrikaa keessattuu nageenyaa fi tasgabbii Soomaaliyaa mirkaneessuu keessatti gahee olaanaa taphachaa jiraachuu ibsaniiru. Ameerikaan Itoophiyaa waliin walitti dhiyeenyaan hojjechaa jiraachuu eeranii leenjichi hojiiwwan loltummaan biyyoonni lameen caalmatti bu'aa qabeessa akka ta'an isaan gargaara jechuun miidiyaa onlaayin raayyaa ittisa biyyaa faanaa diijitaaliif ergeen ibseera. Akka malaammaltummaa ittisuu fi itti gaafatummaa mirkaneessuuf hunduu gahee isaa baachuu qaba ministeerri haqaa. Yakka malaammaltummaa itti fufiinsaan ittisuu fi itti gaafatummaa mirkaneessuuf hundi gahee isaa baachuu akka qabu ministeerri haqaa hubachiise. Daayirektarri yakka malaammaltummaa ministeerichaa obbo Misikir Taarikuu akka jedhanitti bara baajataa 2018 keessa galmeewwan yakka malaammaltummaa
komni tokkoo fi dhibbi ja'a ol qoratamuu himanii dhibbi sadii ol banamaniiru jedhan. Kanaanis himatamtoonni 400 ol mana murtiitti dhiyaatanii akka adabaman gochuu eeranii galmeewwan eeraman keessaa galmeen tokko himatamtoota 30 hanga 40 qabaachuu akka danda'u dubbataniiru. Adeemsa kanaan dhimmoota yakka malaammaltummaa wal xaxaa ta'an qorachuun murtee sirrii kennuun akka danda'ame daarektarichi ibsaniiru. Galmeewwan qorataman keessaa 300 ol irratti hojiin himannaa banuu hojjetamuu kaasanii yakka malaammaltummaa karaa seeraatiin adeemsa murtii keessa galchuuf hojiin akka hojjetame addeessaniiru. Kunis yakka malaammaltummaa seeraan to'achuu fi itti gaafatamummaa mirkaneessuuf tarkaanfii fudhatame akka ta'e akeekaniiru. Malaammaltummaa ittisuu fi to'achuun itti gaafatamummaa qaamolee raawwachiiftuu qofa akka hin taane eeraniiru. Qaamni seera baastuu seera sirrii baasuun, qaamni seera hiiku ammoo seera sirriitti hiikuu fi raawwachiisuun qabsoo malaammaltummaa jabeessuu akka qaban hubachiisaniiru. Adeemsa yakka malaammaltummaa ittisuu qorachuu fi itti gaafatamummaa mirkaneessuu keessatti dhaabbileen seeraa hundi xiyyeeffannaa fi itti gaafatamummaa sirrii fudhatanii waliin hojjechuu akka qabanis hubachiisaniiru. Dhiiga arjoomuun lubbuu baraaruu keessatti dargaggoonni gahee olaanaa qabu jedhame marii kanas akka itti aanutti qindeessineerra. Magaalaa Shaashamanneetti haala dhiiga arjoomuun lubbuu baraaruun danda'amuu irratti bakka buutota dargaggoota kilaboota ispoortii magaalichaa waliin mariin taa'ame. Qindoomina seektaroota dargaggoof ispoortii magaalaa Shaashamannee waajjira fayyaa magaalichaa fi baankii dhiigaa Shaashamannee waliin ta'uudhaan arjooma dhiigaa irratti hubannoo bakka bu'oota dargaggoota kilaboota ispoortii magaalichaatiif kenname. Bakka buutonni kilabii kubbaa miilaa tukaandoo fi kanneen biroo hirmaataniiru. Hojii gaggeessaan baankii dhiigaa Shaashamannee obbo Mustafaa Gammachuu akka jedhanitti dhiiga arjoomuun akkuma lubbuu baraaruun danda'amu fayyaa nama arjoomuu irratti hedduu kan gargaaru ta'uu himaniiru. Namni dhiiga arjoomus qoratamuun fayyaa qabaachuun isaa erga mirkanaa'ee booda ta'uu eeruun keessattuu dargaggoonni kilabii ispoortii garaagaraa keessa jiran adda durummaan dhiiga arjoomuun haadha takka sababa dhiiga dhabuutiin du'aaf saaxilamtu baraaruu keessatti gahee isaanii akka baatanis ibsaniiru. Itti gaafatamaan waajjira fayyaa bulchiinsa magaalaa Shaashamannee obbo Sultaan Huseen ergaa dabarsaniin dhiiga bakka bu'u arjoomuun lubbuu bakka hin buune baraaruu keessatti gaheen ispoortistoota olaanaa ta'uu kaasuun bakka buutonni kilaboota kubbaa miilaatis ispoortii isaan jala jiran hubannoo gahaa qabsiisuun hawaasni caalmatti akka fayyadamu taasisuu akka qaban eeraniiru. Itti gaafatamtuun waajjira dargaggoof ispoortii magaalaa Shaashamannee aadde Arabeenya Gulee gama isaaniitiin kilaboonni kubbaa miilaa fi tekwaandoo magaalaa keenya keessa jiran hojii gama tajaajila lammummaatiin jiru irratti hirmaata akka jiran eeruun arjooma dhiigaa irrattis kilaboonni adda addaa adda durummaadhaan akka hirmaataniif hojjetamaa jiraachuu himaniiru. Leenjistoonni kilabootaas hubannoo kenname hojiirra oolchuun miseensonni kilabichaa baay'inaan dhiiga arjoomuun hawaasa sababa dhiiga dhabuutiin miidhaa garagaraaf saaxilamu akka baraaruu qabanis ibsaniiru. Tajaajila lammummaatiin dhiiga arjoomuunis idilee ta'uu akka qabu kaasuun dargaggoonnis karaa kilabii isaaniitiin dhiiga bakka bu'u arjoomuun lubbuu bakka hin buune akka baraaruu qabanis ibsaniiru.